maal okkuutti dhugaa jirtu asofnaati biyya Itoophiyaa keessa godina kan naannoo kami kan nyaata akka ittiin fayyadamu ani illee dura kana dhibe akkas godhee inni jedhu mana wayii dhoobuu hin seeru rabbi angana golfisiise gurbaasa kana akkas jedhee marfee lamman kana yeroo laalu jechuudha yoo marfee laa wayii taallee Yesus Kristus Marco bakka fallee jiru miilee irraa muranii caammaatti akka ta'utti jechuudha kana malee fallee biraan jiru Kam jirtu harka fuunee kabajamtoota hordoftoota my family nagaa keessanii jabaatu jecha har'as reaction ajaa'ibaatiin dhufeetiin jira viidiyoolee dinqisiisoo ta'an bashannansiisoo ta'an qofa qabadhee dhufeetiin jira jechuudha marree kan isin irraa eegamu like share subscribe gochuudha jechuudha namoonni haaraa taatan subscribe godhaa baga nagaan dhuftan isin jecha har'a viidiyoolee dinqisiisoo ta'anii fi akkasumas bashannansiisoo akkasumas kan xiqqoosiis namatti hin tolle tokko ni jira jechuudha kanneen kan waliin laalu ta'a hagaa xumuratti na waliin tura channel kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina an Abdulaziz isin bohaarsuuf dhufeetiin jira na waliin tura Qoy maali marfeen kun maali? Jooli waa nyaata mirtanuusin. Yoo biyya arabaa jirtan ta'e ruuza kana nyaadha bareechaati. Yoo moo biyya arabaa jirtan ta'e yoo biyya keessa jirtan ta'e qoccoo kana nyaadha. Qoccoo kana gurguddaa isaa dhufa. Gurguddaa isaa jechuudha. Marfee taatanii akkasitti hin deeminaati. Mujane kun immoo faantii dubartii kaatee ajaa'iba. Safuu yaa waaqa galata keedhan. Maal jedha doolaara 120 gale jedha. Faantii yookaan immoo butaan dubartii kaatee jira. Maa sheemiin nuti san qabu xiqqoo dhumasi. Nagaa maal jira kun nagaa jedha. Yesus Kristus Allah akbar. Mila firraa muraa jira kana gartee ittiin gowwaa akkanaaf ejjira laa kun mila firraa kultii kan tal godhee caammaatti kaachuuf. Obboleessa kiyya xeenaan keen xabbaqamaa qoy. Kuti biroodha. Kuti. Har'a miila kana yoon irraa fuudhee gabaabsee boorsa akkan deebiin irra kifneef al tokkicha irraa kutuun qabaa jechuu isaati. Location isn't jedhadha waan dhaabuu jedha imaan isii gaafa mata bu'aa qabamtee waa tokko taanaan eheenin nagar maanim soo zimma ayilm gabbaachuu adda guma mucaa lola addunyaa jaarraa 24ffaa jedhama. Yeroo yeroo TikTok irra baane akkasi caacataa baay'isan namni wal dhaggeeffatu hin jiru hundinuu akka gabaa galgalaa jedha. Mee dhaggeeffadha. Dhiira Dubaayin keessa jirtu abbaa barbaadan erguu dandeessu amma qaajimmaatiin isinii jiran kan ganda feete keessatti dhalatte jechuudha. Wallaahi laazim. Ani immoo Suudiin jiru isa Suudii keessaa utuman jiraadhe walloo wajjiniin wal tuqquu jechuun leenca dhaltuudhaaf leencatti dhiibuu leenca gurraachaan wal tuqqa jechuudha. Ta'u ajandaa kana dhaabaa mucaa keenya rukutame sababa eenyu rukutame sababa ijoollee arsii wajjin jiru rukutame miti askut kaaniif rukutame miti deemnee mana banannee jara hoggana waraanaa walloo waamnee birrii mucaa keenyaas hin deebisnaa yoo mucaa keenyatti balleessanis dhiifamaa akka gaafatan hungoona alla kee dakka.
dhugaa dubbachuu fi gochi gidduu kana ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti walirratti hojjetaa jiran laa'ibbii banatanii yuutuubii fi tiiktookii fi feesbuukii irratti gocha badaa Oromoo walitti hojjetaa jirudha. Gocha baay'ee qaanessadha jechuudha. Dhugaa rabbii Oromoon kun qoyyaa yoomuma of bara yoomuma nama nagaa ta'a kan jedhu wallahi hedduu tokko nama gaddisiisa. Gocha jibbisiisaadha dhugaa dubbachuuf. Hundi keessanuu argitaniitu jedheeti yaada sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Bu'aan baay'ee ilaaluuf illee namatti ulfaatu dhugaa. Maaloo kuttaa dhugaa jirtu asoonaati. Biyya Itoophiyaa keessa godina kan naannoo kamii kan nyaata akka itti fayyadamu ani illee dura mana maragasee namichoo ol fuudhee ofumatti maragaa jira. Maaloo koomentiirratti naan barreessaa dhugaa. Biyya kamii kan akka itti nyaatu godina Itoophiyaa keessa. Mee namoonni waan kana beektan koomentii jalatti barreessaa. Naannoo kamii naannoo keessanitti akkasitti nyaatama? Akkaan arginu beeku waan ta'een beeku sokkuun yaa ta'u roozaa wayyaa ta'u maree tuma akka nama girgiddaatti dhoqqee laxxafuu tafitti laxxafa. Ajaa'iba. Dubbicha fi nyaata fakkaata. Sobrinaan jedhina malee shamarreen tokko profaayila kee jala seentee koomitii jalatti udda fikir minaamin siin jette naaman isheen obboleessa koo bilbila kee barbaachaa jirti. Sikuuta hin jarjariin balloo. Sikooba hin jarjariin balloo. Kan jenni ana asitti isa kanan beeku. Isin isa kana walumti barreesse ati urgumatu jedheeti yaada. Garuu waan kana yoo osoo gara beekanoodha waliin hojjetanii malee namni waan kanarraa yeroo akka malee kan rifatu yoo ta'e miidhaa guddaaf saaxilamuu danda'a waan ta'eef of eeggataa osoo hojjetanii gaariidha. Bara kana keessa dirqama bilishaa sodaachuun antum badhiichoo uleetti bakaalchoo inda uleetti kaballaa inda soosti booksi ati waa dubbannaan sima bana tuksi homa tokko hin danda'u yemaa sabjiloota ati waatti dubbannaan booksi masi qabata kana keessaa muurii nutti qabate qawweetii hiitiin qabne baadhate kana dhiifama naa godha yaa warra milishaa kanan ta'u taanaan baay'isee sinashaa. Kun milishoota keenya maqaa baasuudha jedheeti yaada. Milishoota keenya nu jalaa osoo tuquudhiistanii gaariidha jedheeti yaada. Immoo harree laabiyaa joogeessee namni nadaajii guuttata miti reen immoo nachisiisuu geessa. Miti abbaatu waan qabeensa irraa qabeen michidha. Obboleessa koo Wallaggaatti dhalatee takka waraanaa reebamne taanaan naamani ati mucaa kaabineeti. Amma kana jettanii polotikaa keessa nu galchuudhaaf miti galaan jiru immoo galaan jiru. Kan wal amanuu nu dhowwee kan fuudha nu dhowwee jedhe fiiltariif tiktokii kan. Dhaamsa obbolummaa dhiironni keenya wallaahi billaahi ilkariim. Shamara tokko hamma dhattee qaamaan argitu gonkumaa hin fuudhin. Hamma qaamaan ija keessaa argitu. Anammoo utuu guyyaanatti dhuftanii waan hin fakkaadhu jechuudha bineensa fakkaadhu. Ilaalaa mi amma yeroo fiiltirii kan akkasitti keewwattee hidhiin diimessa nuyi dhiicha kana laallee irraa qabamna. Kunoo funyaan inni kun qajeelee fuulli kunoo nuura laayinii jannataa fakkaate jechuudha. Shamarri kun akkanatti wal shawwadaan ragaa jira keenya. Isinis warra dhiiraa ilaaladha nutis isin ilaalannee wal fuudha. Asirratti dhugaa jedhe. Fiiltariin kun keessattuu Snapchat kan jedhamu kun hedduu tokko nama shawwadee jira. Dhiira dhalaa fakkeessa. Dhalaa dhiira fakkeessa barbaade. Gurraacha diimaa fakkeessa adii fakkeessa. Hundi keessan ni beektu kan. Fiiltarii hin fayyadamne. Anummaan akkasitti viidiyoo waraabaa jiru kun iyyuu ibsaa meeqatu natti ifee jira xiqqoosiif malee sila bineensa baddaan fakkaadhaan ture. Horror suuniti bro. Afra, sen, abet, sen. Warri kun. Wajurra. Afra.
Caammaa bitatee gaafa caammaa bitattee namatti koortu jechuudha. Boottii isa ergasii wajjin kaasaa turtan deebitee irraa fi zagaa giddiidha maal goota jireenya. Akkasitti dhiitee gombisee deeman immoo. Dhiironni keenya tokko tokko jechuudha. Yeroo waa argattan yookaan ammoo waa bitattan akkamitti akka kooraa jirtan isin hubbeettu jechuudha. Asirraa waa biraatti walitti yaada boottii isaatiin dhiisee gama sana buuse waa biraan jiru. Ittuma hojjete dhugaa rabbi. Namni tokko konfidensiin jirre qabaannu hedduu tokko nama ajaa'iba. Of ta'ummaadhaan yeroo waan akkasii hojjetan dhugaa namatti tola. Maaliif sooshaal miidiyaa haarratti akkas of taate malee wayittiin baatu. Yeedaloo namaa fudhadhee irratti hojjedhaan. Waanuma barreessuu danda'u kan hojjechuu eegale malee wanti biraa wanti na kaasee hin jiru. Waanuma jaallattu fidhaa jiru. Ayyee namatti tola. Meeshaa keessaatii gosoota ammaa hojjette keessaa kan baay'ee jaallattu tokko jiru. Kan hin baay'ee jaalladhu jiraate qoosaadha. Dubarru muriin soddoma seentanii wotoon heerumiin kan mana teessanii womaayyuu hin qabnu nuti dhaamsa biraa maatiif kaffalaa birrii mana kiraa kan jedhu kana baay'ee. Daawwattoota keenya viidiyoon bashannansiisoo naafdha kana fakkaata yoo isinitti tole laayikii tokko hin dagatinaa na jajjabeessaa jechuudha. Viidiyoon bashannansiisoo akkasii akkan isin biraan ga'uuf na gargaara waan ta'eef yoo isiniif danda'ame laayik sheer gochuu hin dagatinaa please. Wanti isin irraa hir'atu hin jiru waan ta'eef jabaadhu jedhaatii yaada tokko tokko koomentii jalatti barreessaa. Sagantaan har'aa asumatti goolabaa jechuudha. Sagantaa bashannansiisoo kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isiniin jaalladha hunda keessanuu isinan kabajaa yeroo gaarii qabaadha.